Baqqalaa Garbaa fi adeemsota qabsoo karaa nagaa. Namni siyaasaa gameessi sochiiwwan qabsoo Oromoo keessatti maqaa guddaa qabu obbo Baqqalaa Garbaa Itoophiyaatti dirreen siyaasaa qabsoo karaa nagaa gaggeessuu cufamuun wal qabate haalli jiru abdii kutachiisaa ta'uu eeruun tibbana hirmaannaa paartii siyaasaa keessatti qabaachaa turan addaan kutuu isaanii ibsaniiti jiru. Itti aanaa durataa paartii koongiresii federaalistii Oromoo fi falmaa mirga dhala namaa beekamaa kan ta'an obbo Baqqalaa Garbaa hirmaannaa paartii siyaasaa keessatti qaban addaan kutuu beeksisuu isaanii kana hordofe namoonni hedduun yaada isaanii ibsachuu itti fufaniiti jiru. Hirmaannaa paartii siyaasaa keessatti qaban addaan yoo kutanis garuu sochiiwwan siyaasaa gama dhuunfaa fi falmaa mirga saba isaaniitiif taasisan kan itti fufan ta'uu kan himanii obbo Baqqalaan haalli qabatamaa Oromiyaa keessa jiru murtii kanaaf na dirqisiisee jira jaane. Urjiilee gaggeessitoota siyaasaa Oromoo ta'anii kanneen seenaa qabsoo qeerroo keessatti maqaan isaanii ol ka'ee yaamamu keessaa tokko kan ta'an obbo Baqqalaa Garbaa qe'ee hayyootaa fi gaggeessitoota qaqqaalii Oromoof kennite biyyee baarootumsaa fi guddinaatumsaa bulchaa dammaqsaa fi abboomaa mitiquufaa irratti dhalatan Wallagga lixatti dhalatee guddate. Bu'aa ba'iiwwan hedduu keessa kan dabre namni kun hojii barsiisummaatiin dhaloota qaruuf umrii dargaggummaatti boronqii isaa ol kaafate. Baqqalaa Garbaa mana barnootaa sadarkaa lammaffaa kolleejjii fi yuunivarsiitii keessatti barsiisaa ta'uun tajaajilee jira. Obbo Baqqalaa Garbaa bara 1984 irraa eegaluun sochiiwwan siyaasaa mul'ataa ta'e keessatti hirmaachuu akka eegalantu himama. Keessattuu gara paartiitti makamuun qabsoo mirga uummata isaanii gaafachuu akkuma eegalaniin hidhaa fi dararaan harka mootummaatiin isaan irratti raawwatamu hammaachaa akka dhufe dubbatu. አንደኛ ከህዝቡ ጋር ለመገናኘት እድል እንዲሰጠኝ ከሌሎቹ ጓደኞቼ ጋር ሆነን ስለ ኦሮሞ ህዝብ የምናስበው መልካም ነገር በፖሊሲ መልክ ቀርጸን ህዝቡ ለምርጫ ቀርበን ህዝቡ የሚመርጠን ከሆነ ደግሞ ያንን ፖሊሲ እናስፈጽማለን በሚል እምነት ነው ወደ ፓርቲ የተቀላቀልኩት። ወጎታ ኩደሻኒ አሴ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ keessatti barsiisaa otoo jiru garbummaa fi dararaan saba Oromootti raawwatamu akka inni gara paartii warraaqsa federaalistii Dimokiraatawaa Oromoo jedhamu kan yeroo sana obbo Bulchaa Dammaqsaatiin hoogganamutti makame mirga uummata isaatiif qabsaa'uuf isa dirqisiise. Qabsoo karaa nagaatiin seenaa siyaasaa Oromoo jijjiiruuf murteeffatee warraaqsa federaalawaa Dimokiraatawaa Oromootti makamee otoo hedduu hin turin hoogganaa itti aanaa ta'uun muudame. Paarticha keessattis sochii filannoo bara 2010 taasifame leencaa baate. Buufataalee filannoo hedduu keessatti reebicha kaabinota OPDO fi waraana Adduwaayitiin kan saaxilame obbo Baqqalaa Garbaa baruma sana keessa gabaasa Amnesty International keessatti waa'ee sarbamiinsa mirga namoomaatiif odeeffannoo kennite jedhamuun qaamolee mootummaatiin qabamuun yeroo dheeraaf hidhame. Obbo Baqqalaa Garbaaf hidhaan haaraa ta'uu baatuse erga sochii siyaasaa ifaan eegalanii ase hidhaa fi dararaan maqaa siyaasaatiin irratti raawwatamu inni guddaa fi irra deddeebii qabu yeroo kana waan eegalte fakkaatti. Obbo Baqqalaa Garbaa osoo hidhamanii jiranii paartiin isaanii warraaqsa federaalaa Dimokiraatawaa Oromoo KFO'tti walitti dabalamuun KFO hundeessanii maqaa fi gaaddisa tokko jalatti socho'uu eegalanii. Bakka obbo Baqqalaan hin jirrettis itti aanaa paartichaa taasisuun koreetiin filatamuutu himame. Obbo Baqqalaa Garbaa eegasee hidharraa hiikamanis uleen gabroonfattoota isaanirraa marmaaruu hin dhiisne. Obbo Baqqalaanis dhugaa uummata isaa dubbachuurraa afaan hin qabanne. Inumaa'uu qabsoo mormii maastar pilaanii Finfinnee uummataan dho'e keessatti haasawwan amileessoo adda addaa dubbachuun akka uummanni dirratti ba'ee falmatuuf dhiibbaa guddaa taasisaniiti jiru. Lafti keenya lafee keenya jechuun dubbii isaan dubbatan laphee qeerroo hedduu keessatti barreeffamee jira. Walaloon aartistoota Oromoo baay'ees jecha kanaan karaa qabate saamichaa fi duguuggaa sanyii maastar pilaanii Finfinneetiin labsame qolatee jira. Erga hidhamanis manneen hidhaa biyyattii gurguddoo danuu keessatti dararaa ulfaataaf saaxilamanii jiru. Umrii isaanii keessattis
ganna umrii dargaggeessa tokkotti tilmaamamu maakilaawi qilintoo fi qaallittitti dabarsanii jiru. Dararaa fi reebichi hidhaa fi sarbamni adda addaa isaan irratti raawwatamus garuu afaan obbo Baqqalaa guyyaa tokkoof qabsoo karaa nagaa irraa hin maqne. Haala siyaasaa walxaxaa fi rakkisaa Itoophiyaa keessa jiru jijjiiruu fi halkaniif guyyaa arrabni isaa qabsoo karaa nagaa lallabaa uummata isaa dammaqsaa ture jira. Tarsiimoo qabsoo karaa nagaa adda addaa fi kitaabota qabsaa'ota qabsoo karaa nagaa afaanota kan biroorraa gara afaan Oromootti hiikuun qeerroo dammaqsuu irrattis hojjechaa turanii jiru. Ajajaa hooggansa qabsoo fi diddaa siyaasaa adda addaa mallattoo obbo Baqqalaatiin bu'aa turen guutuu Oromiyaa keessatti nyaati lagatamee jira. Namuu uffannaa gurraacha uffate rifeensa isaa addachuun gaddi labsamee jira. Labsii sochii diddaa qabsoo karaa nagaa adda addaa mana hidhaa keessatti bifa xalayaatiin baanii karaa OMN fi hooggansa qabsoo yeroo isaatiin uummata dhaqqabaa ture jira. Gaggeessaa siyaasaa fi itti aanaa durataa KFO obbo Baqqalaa Garbaa qabsoo karaa nagaa gaggeessaniin walqabate manneen hidhaa keessattii fi alatti dararree irratti raawwatamu hammaatus ejjennoo isaanirraa duubattee hin jenne. Erga hidhaatii hiikamanis yeroo adda addaatti gara biyya alaa deemanii dhukkubarraa yoo yaalamane akka gara biyyaatti hin deebineef gaafatamaa turanis uummata isaa qabsaaniif irraa fagaachuu hin filanne. Haalota ulfaatoo hedduu hanga manni hidhaa keessa turan gubamuutti gahan obsaan dabarsuun hidhaa waggootaan booda qabsoo qeerrootiin mana hidhaa wayyaaneetii bahan. Mana hidhaatii akkuma hiikamaniinis sochiiwwan siyaasaa karaa nagaa otuu abdii hin kutatin uummata isaatiif qabsaa'uu abbaa irree kan biraa akka lafa hin qabanneef irratti qabsaa'aa itti fufan. Qabsoo karaa nagaatti cichuun paartii isaanii KFO jabeessaa hogganoota dhaabichaa biroo waliin sochii siyaasaa taasisan itti fufan. Haa ta'u malee sochiin obbo Baqqalaa Garbaa fi waayillan isaa taasisan kun mootummaan Bilxiginnaa ammas hin gammachiifne. Ajjeefamuu artistaa Haacaaluu Hundeessaa booda obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hoggantoota dhaabichaa hidhatti naquun yeroo waggaa lamatti dhiyaatuuf hidhaa ture. Obbo Baqqalaa Garbaa erga hidhaatii baanis ejjennoo qabsoo karaa nagaa irratti qaban cimsuun yaa'ii KFO kan bara dabree irratti hirmaachuun koree hojii raawwachiistuu paartichaatis ta'anii filatamanii turan. Haa ta'u malee haalli siyaasaa fi sochiin siyaasaa karaa nagaa biyyattii keessatti jiru kan yeroo kamiyyuu caalmaatti walxaxaa fi yaaddeessaa waan ta'eef tarsiimoo qabsoo karaa nagaarraa abdii kutachuun yeroo hirmaannaa paartii siyaasaa adda kutuu tibbana beeksisanii jiru. Obbo Baqqalaa Garbaa haalli biyyattii keessa jiru yaaddeessaa ta'uu himanii namni siyaasaa dargaggeessii fi uummanni nagaa mana hidhaarraa baafamee biyya ajjeefamu keessatti karaa nagaatiin jijjiirama fiduuf yaaduun ni ulfaataa jechuun dubbatan. በሰላማዊ መንገድ እንደገና ተወዳድሮ ስልጣን የመያዝ ወይንም ደግሞ ህዝቡን የማገልገል እድል አለ ወይ ተብሎ ቢታሰብ መጀመሪያውኑ በጣም አነስተኛ የነበረው እድል አሁን ደግሞ ፈጽሞ የማይቻልበት ደረጃ ላይ ተደረሰ። ስለዚህ ባጭሩ አሁን ባለውበት ዩናይትድ ስቴትስ እንድቀር ያስገደደኝ አንደኛው ምክንያትና ዋነኛው ምክንያት በአገር ውስጥ ያለው ሁኔታ ከቀን ወደ ቀን እየተሻለ ይሄዳል ተብሎ ሲጠበቅ ነገር ግን ሁኔታዎች እየተባባሱ ግድያዎች ከቀን ወደ ቀን ያየሉ ተራ ግድያ ብቻ ሳይሆን ከእስር ቤትም ያወጡ ሰዎችን መግደል በእሳት ሁሉ ማቃጠል የመሳሰሉ ነገሮች ሁሉ እየበረከቱ የህግ የበላይነት እየተጣሰ መንግስት እነዚህ ነገሮች በአንድ በኩል ራሱ ያከናወነ ያደረገ እየፈጸመ በሌላ በኩል ደግሞ እነዚህን ሁሉ ማስታገስ ባልቻለበት ሁኔታ ማድረግ የማይቻል ነው ብዬ በሚል ደረጃ ላይ ስለደረስኩኝ
ያንን ማድረግ የማልችል ከሆነ ፓርቲ ውስጥ መታቀፌና እዛ ውስጥ መቆየቴ አስፈላጊ አይደለም የሚል ተመሳሳይ ውሳኔ ወሰንኩኝ። ሰበባ ከናፊስ ብያ አሜሪካቲ ኮለገልቱማ ጋፋችፍ ሙርቴሱ ቤስሰንም ሙርቶን ኩን ኢጆ መርሳሌ ሐዋሱማ ተውን ከን ሄዱ እራ ዱበተማ ጅረኒደም ሮጌይ ፊ ፈየደምቶኒ መርሳሌ ሐዋሱማ ሄዱን ሴና ቀብሶ ኦቦ በቀላ ገርባ ወልያደችሱን olmanuuf olteef galatoomii jechuu irratti argamu. Namni kun murtoo kanarra ga'uu fi kolagaltummaa gaafachuun biyyaan baatti hafuuf murteessuun kan isaaniif hin liqeeffamanes ni jiru. Hundaa ol murtoon obbo Baqqalaa Garbaa sirni aangoorra jiru qabsaa'ota yaadaan isaan falman dirree siyaasaa keessaa dhiibe rakkoolee siyaasaa biyyattii furmaata afaan qawwee qofaarra barbaaduun biyyattiif kufaatii guddaa ta'uu murtoo mul'isuudha yaadni jiru kan hedduu itti waliif galan ta'ee jira. Waa'ee paartii gadhiisuu obbo Baqqalaa Garbaa irratti durataa paartii koongiresii federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa miidiyaaleef yaada kennaniin obbo Baqqalaa galateeffatanii jiru. Paartiin koongiresii federaalistii Oromoo xalayaa afaan Ingiliffaan barreessan fuula Feesbuukii irratti maxxansan gaafii paartichaa gadhiisuuf obbo Baqqalaa Garbaa dhiyeessan simachuu ibsa. Gumaacha obbo Baqqalaa Garbaa paarticha keessatti taasisaa tureefis galateeffatee jira. Gameessi siyaasaa Oromoo namni mallattoo qabsoo karaa nagaa ta'uun baroota hedduuf jireenya isaanii aarsaa gochuun uummata isaaniitiif qabsaa'aa turan kun hirmaannaan siyaasaa isaanii kan gara fuula duraa bifa kamiin ta'uu malaan gaafii namoota hedduuti. Daawwattoota OMN ani Faayisaa Eliyaas.